Cafaqee mataa cafaqee aboo dhaabbadhu irraa aboo muktaar irraa dhaabbadhu gurbaan ni du'a aboo dhaabbadhu osoo jennuuti gurbaa akka malee godhee anyhow itti xiqqaateewu nama laa jara keenya waraana bilisummaa Oromoodhaa kana kafii godhanii kaan amboomsummaal namni waraana kana akka guddatu barbaadu namni waraana kana akka jaaru barbaadu namni waraana kana akka injifatu barbaadu kee godhattee kaan go'aan goomsee kaan raachi qabde namni siif dhiisa haya keeti gaa'ii siitti abbaadha siif falmaa fi jira akka goote godhijee sii dhiisa namni nama qabsoo tana deeggaruu barbaadu nama ijoollee tana cinaa dhaabbachuu barbaadulleedha irraa ari'aadhaa jirtu obboleeyyan warri akka tasfaayeedhaa kun tasfaayee keenya eenyu tasfaayee keelloo miidiyaadhaa tasfaayee urjiidhaa amma tasfaayee maali tasfaayee mataa goofareedhaa tasfaayee manaxirii qabu tasfaayee bishaan waan dhugumaddii barbaadee dhabe ati nama miidiyaadhaati nama naannoo miidiyaadhaa yeroo dheeraadhaaf ture nama urjiidhaaf barreessaadhaa ture nama keelloodhaaf dalagu obboleeyyan gaafii hugguu gaafattu gaafii bakkaan geessu gaafii ragaatti qabdu gaafii itti nama qabuu dandeessu gaafattu Mukhtar namni hedduun Mukhtar walitti fakkaatti Mukhtar is not only an artist is not a singer is not a vocalist Mukhtar nama waan Oromoo kana keessa yeroo dheeraa ture qabsoo Oromoo keessa yeroo dheeraa ture nama qabsootti yeroo dheeraadhaaf miidhame nama maatiidhaas itti dhabe naafi Mukhtar Finfinnee wal beeyne gaafa tagbaareeritti isaan dhiichisan gaafa harka dhooyineef isaan dhiichisan gaafa hawwii hoteelitti Finfinnee gaafa Finfinneetti qooda gaafa Finfinneetti namni hin jirre gaafa Oromoon hangi xiqqaan qoftiin warri Arsirraa baqatees warri Baalee baqatee Finfinnee dhufee warri Harargee baqatees waliftoonni keenya warri akka Adamaaruun warri akka Abdi Qopheedhaa Rabbi irra mataa godhuu fi warri Wallaggarraa dheessee dhufees warri akka Daawiteedhaa warri akka Hirphaa Ganfureedhaa hundinuu eessa wal gara beektanii ka Wallaggarraa fiigaa dhufe Daawiteedhaa fi ka Harargeedhaa fiigaa dhufee fi ka Baalee fiigaa dhufe gaasan Mukhtaarii fi Umar Suleyman kun Jimmarraayis raayyaa abbaa macaafaatu fiigaa dhufe nu hundinuu wal harkaan teenya ganda tokko jira ganda abbaa korraadhaa kana Rabbi nama ta'uu fi Abdi Qophee galaa achi wal harkaan keenya shogolee faadha shiroo meedaa faadha sigalee gaafa sirraa qabnee wal beeyna gaafa OLF biyyarraa ari'anii Finfinnee keessatti hangummaan artistootaa qoftii mataa walitti qabatee hafee namni waan nyaatu waan dhuguufuu rakkachaadhaa ture gaasan ijoolleen tun warra garaa hidhatee Oromoo tana jajjabeessaadhaa ture jechuudha Mukhtaar Faan warra Finfinnee keessatti hafee ifii beela garaa hidhatee ummata Oromoodhaa kana dhaabaa biraa kute hogganootaa biraa baqatanii eenyu walitti bakkatti dheessuun qabne qofaatu Finfinneetti walitti hafnee jechuudha gaasan gaafa sirraa hin beeka Mukhtaarii nama akkuma tasfaayee qabee akkas jedhii miti jechisuu miti dubbii niin koflaa niin aaraa naarkaa wal dhoyte garuu dhageeffadheetiin irra deebi'ee dhageeffadhee interviyuu isaanii ammaas irra deebi'ee dhageeffadheetiin waan tokkoon dubbachuudhaaf murteessee jechuudha ani akka nam tokkoo nama woboo jaalatu woboo hedduun jaalatu gargaaraatis hin jiraa fuulduraas gargaaruudhaaf hin ta'a karaan tokkichi nu baasu karaa waraana bilisummaa Oromoodhaa kanaa jeetii nama dhageeffadha kana gunju amma yeroo madaabalutti karaan joorfaan deeman nu baasaa jee yaadu garuu mirga isaanii sanniin kabajaaf mirga karaa fedhan deemuudhaan ni qaban mirga waan fedhetti amanuudhaan rakkinni Oromoon qabdu waan beektanii siyaasaa keessatti yaada walii kabanyee abooti karaa si baasi deemi ani karaa na baaseen deemaa jennee wal kabanyee waliin deemuu san hin beeynu ayyoon barraan beeku namni
يو خرا إساتو خرا براقبته أكدين اللالتا إني سكدين السلال خوني موراقب صور وقت تكس أما خرا جورفان دي من كنا لكي جواركم كليوان تكبر إجرا دلقي إجرا أرلي خرا سادي جروبات دو جروبا خنا إلى الشيوخ أديم سخينيا والدولة ولي دينامتي ولا ألقون فتشون قبل جبتي رموليات وري خرا جورده جرو لكي خرا خنا ملي وري خرا برادي مهندنو جنتودا وري أوبيدو ده جرو مسين سأوبيدو داتي في خرا بدادنا ملي وري خون هندنو دين أورمو داتي جن إسناد داوي أكسيمت أورمو رانتنا سياسات أن قدرني بخليل أنجر يوتكاتي إلى الشو ولي كبنيه ماتو مان كيني هيروم مان كيني اتفوفو لكم أما أبو تصفاي ونيني جدو غمانو وانسان أن جورفانو قوجان هندقين قوجادو رأي لالا جرا هندقين جوري وجين أديم سجور كماتي وجي ولينقلو جي خجيبا خان الرخاهي جوار يو خيادة خيان جوار كنور بادا سمبر بادا خراها ديوا جي مالي في كجيب ما برباجس أوه كتشيفنا وجودا هندقين إنه ما يو ونخون انتاني هيدني نهندنو وبط دولة بنجي بقلان دا في جوار دابتك هقرد دابتك سيكلا جرو خلبه ولين دلقادا جر وليو جسيرا ياد إساني ديگرو وخاخرا إسان ديمن فرچو دبو وان براته أسو جرو أنغورسير أبليكي يجولي ورانا بالسماء أرموتي ديگر جتني قابو أبليكي ورانا خان أكنا من ديگر نمر أريادا جرت نمر أريادا أكنا من ديگر قرادا جرت ورانا بالسماء أرموت أغرغارس أرموتن هندا برباد خياس كيتيس ورانا بالسماء أرمودا خغنده تكوتي مت كلمان أرمودا غوتودات خغنده مروداتي مت خغنده تسفايداتي مت خغنده بقلاتي مت خغنده جواري مت خغنده چفيرا امسي مت يوخا خغوس چفيرا امسي مت خغوس مختار عثماني مت خغوس داود مساتي مت وراني بالسما اورمو داخون كينيا it is ours ماليف ورسلا همليك ابو خغرغارو بربادو اكن غرغار مارا ديبدن بليكي مرة ديبدن خيسني اسني كبا هاي بر ورانا خنا خينيا جنيتي خينيا جنة غرغارا جرا غرغارو رافيستين وني نمك غرغارو ماسخ خافنوف خيسني غرغارا دي چاري جرامي مالي بسو ما قفتين كو قمتنيف مال روم براون دونو دينا روم براون دونو على قاعد أوبودا مو اسمي خن أوبودا وبيتو أما تسفايد في مختار خم ترى أوبو بيخجر خيني مي ربي جادا مي تسفايد في مختار أكنم لما تيو خيني إنيوتو قودا أوبو خيست إرفلت مختار جولي أفرد أوبلينسا أوبليجا وجين دلتي أفريتو راوريجم إيه ستي ورانا بالسما أورمودا خيست تسفايد نمي قصر راوريجم ميدو قادو بچور أفنى ميقاس راوريجم بلسي أما سيتو مختار تعالى اتعانا يوخا سيرنا تعالى اتعانا مالي وان أكنا رايون قدن تيكي تدقو تيكي تدقو تنخيسا يوم قدن يوم قدن نيتي ورانا خينيا جدني درمتشو قما نايام وني سنقوتا يرو غرينا مارس غرو ارتيتيس اورمورا ايسريت تمي رورا ارتي وني قوتن غران مو بيس عبد المختشيس مي راديس ايسرادي اني ورو بو دي غرجي والله ورق قرشن باف نو ودا ور سوشال ميديا غبا حق سخنو يردو ساني وران قرشي شن باسن قرشيشن هم باسن غرو إنما ديغرتوتا متي وبودا فكاتنيو مجاتكم مجادا ماس غبا داو چورا رخاتي زرابي تكفا
huccuu waraana kaachuu miti nuti dirree qabsoo san dhayneeti achi turre anaa fi Muktaar atin dhayin that's the difference nuti waan dubbannu onnerraa dubbannu ati garuu fuula barbaada fuulqiyyummaadha dubbatte abaloo boodhaaf dubbate anaan jedhani abaluu qabsaa waanaan jedhiif dubbatte nuti garuu onnerraa waan dhiinni keenya itti gannaqamee jiruuf onnerraa dubbanneeti onnerraa oboo jaalannee onnerraas gargaaraa jirraas gargaaruudhaas barbaada isigala garaagarummaan keenyaa fi keessan kan yoo isinii gal I don't have to repeat this garaagarummaan keenyaa fi keessan isin dirree quban qabdan moo marroo dirribaadhaa kan magaara jiruutu ganda keessanii is that what you believe marroo dirribaadhaa qabsoo karaa jirtu tursi marroo dirribaadhaa goota yes marroo dirribaadhaa jeen yes marroo dirribaa garuu qabsoo waraabsuma Oromoo dheengaddan eegalte qabsoo karaa jirtu itti fufsiisa obboleeyye kiyya akkasitti laayinaa yoo gartee warri sammuun qooshaadhaa kanuma dheengadda marroo waraana jaaruu eegale qabsoo dheengadduu marroon eegaletti yaaddu yoo yaaddan marroo dura waraana keessa caffeeraan misiittu kana beektu garuu wanni arra dirree dhiyatti haa jira dirree bahaa gammoojjii Harargeedhaatii fi gammoojjii Baalee keessa dhiinni akka galaanatti yaa'e gaafa isin rafu jirtan gaafa nuti dheessinee Finfinnee dhufnu hoggani nu biraa baqatee dhaabni chaartaraa bee gaafa nuti dheessinee hogganoota barbaada Oriisaa kun Harargeedhaa kun Baalee kaanee Finfinnee dhufnu isin kuwan qabdan you don't know maaliif akka namni waa hundi dubbatumaan maa nama goota maaliif waraana kan tartiibaa waliin deeggara bileekii maaliif waraana cinaa hin dhaabbanne laal waan garii waa hedduu jira wani dubbatan garuu yoo dubbanne Oromoo tanaatu diigamaa Oromoo tana qalbiin cabxee tokkummaa keenyaattu qamaa keessattummaa sadarkaa ammarra jiru kanaan diinni harkaanu qaba harkiri guyyaa Oromoo nyaachaadhaa jira nuti yoo afaan deebinee waluma afaanuu dubbanne Oromoodhaatu miidhamaa fi waan hunda osoo garuu afaan qabanneetuma us caljira kana beektu godhu isin akka beekaadhaa us beektu godhu kana wani dubbannu hedduu jira wanni haasofnu hedduu jira garuu dubbachuun qabsoo Oromoodhaa tatakkaa asin geenta sarkaa hageessa kana nu harkaa bedleessa qabsoo tanaan nyaadhama qabsoo nurraa miidhama qabsoo nurraa xoola gaadhaa fi wani dubbannu osoo kumaantamaan jirtu galli qibsinee usreechuudha gaafa alagaa nu gootanii achi nu qabdanii akka nama qabsoon beeyne akka warra qabsoon beeyne akka nama woboo harkeen beeyne akka nama woboo gargaareen beeyne nu gootanii maddi nu keessanii joollee waa takka illee beeyne nu gubba gootanii abaluu isin hoggana abaluu jala deemaa joollee waa takka hin beeyne joollee takkaa dirree qabsoo dhaqxee hin beeyne gaafa abaluu jala deemaa hoggana keessan abaluu guunuun jettan yes jennee wanni usluuf maal waan Oromoodhaatu badaadhaafi kana beeytanii waan Oromoo tanaattu qama nuti gad haa jennu dhugaan teenya haa dhokattu qabsummaan tun joollummaan tun jabaattee fuuldura haa deemtuudhaafi joollee udaan hin haqatin guunu gubbaa keessan hayyee jennee usnaa bar do you think you don't know this waan deema akka gaarii bee obboleeyyin kiyya caasaan gandummaadhaa kun gaariidhaa miti gaarii miti waraanni bilisummaa Oromoodhaa kalee gaafa Harargee keessa so'aa ture namni Harargeedhaa qoftiin tarree galee hoogganaa ture alaafa keessatti namni Harargee qoftiin qabsaa'onni waan Harargee qofa jiraniif yookaan waan qabsoon Harargee qofa keessatti deemtu namnummaan Harargeedhaa qoftiin tarree galee alaafi keessatti hoogganaadhaan turree bara what is this barkasin turre qabsoo gobeelle keessaa deemtu obboleessa keenya kan dhiharraa dhufeetu kootu qabsoo tanaaf achii deemtee amna dheeraa dhufte kootuun hoogganineet dura keenyee nama Wallaggaan nun deemuu ture nama Arsiidhaan nun deemuu ture maaliif Oromoodha Oromummaa barsiisuudhaaf sangoonee bar fayyaalessummaa yookaan gowwummaadhaa miti bar ka gobeelle keessatti qabsoo Oromoodhaa hoogganaa ture
obboleeyyan keenya hawlaggaa dhufeetu gobeela keessa hoogganaa ture. Nadhii gammadaa faadhaatu hoogganaa ture. Lakki ati achi dhuftee qabsoon nu keessa deemtii, qabsoon lafa teenya keessa deemtii, biyya alattis keessattis hooggana ka ta'uu qabu nama Harargee qofa jennee takka maaliif oromummaadha dursina waa hunda dura gandummaa dura oromummaadha. Ambadee oromoon haa jiraattu jennee waan amannuuf akkas goona. We know waa hedduu osoo dubbachuu hin danda'amu ammallee waan oromoodhaa tanaaf bade. Ijoollee gaarii jirtu tanaatu nurraa miidhama. Tanaaf cal jennee osoo malee yeroo warreen qabsoon oromoodhaa garam deemtii eessa deemtii nama dhiiga xaphii takka qabsootti investiin godhiniitu arraan tana qabsaa hojii nu gubbaadha haqqisa. Namatti ulfaattu. Namatti ulfaattu yeroo warii obboleen kiyya warri woboo deeggareeta wallaahi waan kana qabadha osoo beeynuuti usu jirra malee wallaalleetii miti. Ijoollee waa takka hin beekne ijoollee udaan hin haqatin mataa gubbaa nu keessanii gaafa laal. Let me put it this way. Sa'o qabaachuudhaaf qabsorraa qabsoo tana keessaa dhiiga qabaachuudha qabda. Qabsollee hifattu, qabsollee jibbitu, dhiiga kee kakalee ganna qame santu silaaleessa. Eessattiin dhiisee deemaa jettaan amma wanni guddaan qaba maali? Wanni guddaan akkaan qabsoo Oromoodhaan ganne akkaan Oromootti garan galle wanni godhaa maali? Dhiiga maatii tiyyaata qabsoo tana keessatti investaateetu osoon du'ee an caffeeraa misdiinaa wajjin dhaabbatu. Sammaatu nu godha. Silaaba namni ayyaalaalattummaan bannuu jirti. Dhaqee dantaafaadhaan bitamee waafaa fudhee akka biraa leenjisoo hatti akkama garsu tufaa kanatti galee bara waafaa fudhee bara isa afaan niin qaba. Akkaan gaasaratti yoo galee bara paarlaamaan waan seenaa. Garuu akkaan hin genne waan na godhu jira waan ana keessaa na dirqu waan inni naan beeyin. Nuti nu keessa akkasi jirti. Namni qabsoo hoogganuu qabu qabsoo keessatti amantummaa argachuu qabu warreen akkanaa kan ijoollee udaan hin haqatin ijoollee qabsoo Oromoodhaan beeynu ta qabsoo tanaaf sa'oon qabne nu guba gootanii gaafa jaalmaarree jennu waan garaa garaa naa danda'u boosina malee ijoollee tanaa gargaarsirraa dhaabbata ijoollee tanaatu miidhamaadhaaf cal jenna malee reyaalitii jirtu bannoo beeyna abbileen kiyya maal taate rabbii jaala. Tasfaa'ee maal taate rabbii jee arrabbitti kadha woboo ammati waantu kana wallaahi hanga caffeeraaf gargaaru ammallee amma this time waan caffeen ergu waan caffeen guutuu tokkotti ergu tasfaa'een ammatti ergu kam naaman an bakkaan irraa erguun beeka waan hin erguufiin qaban maasii nama if garsiisuudhaafii miti namni akka jaal caffee naan juufii miti akka namni na faarsuufii miti yookaan kireetii borutti argachuudhaafii miti waan narratti dirqama taateef waan hin gargaaruun qaba hangaan lubbuun jiru hangaan dalagadhu namni qabsoo Oromoodhaatiif qorraa fi oowwa keessa rakkachaa jiru huurkaa kiyya nyaachuu qabaa jee waan amanuuf laafa barsiisa kana dabbalee nan dambeessine namni nan kakaafne anaatu itti godhe jechuudha. That's what we believe. Garuu warri garii ammaan tana wallahi an gun Facebook irraa waan akka sana ilaale irratti ifin jibba waan miidiyaa gubbaadhaa woboodha jee akka sana gulaale ifin jibba. San maaluma keessi irraa waan akka keessa gallee hagartee namni yaaboo dhiiroo bara Harargee tana keessa bara mana cufamee jira mana cufame mana haadha ilmaan torba dhabdee ilmaan torba dhabdee mana cufamee jira bara. Ijoollee ammaan taas gubbaa qabtuuni kanan beekan. Maybe Marroo himself doesn't know this. Harargee keessa turre hin beeku kan hin beeku. Laalaan ana jirtan Marroo mataan isaa arkuu dhawuudhaan balchiisa. He doesn't know. He doesn't know. Kanaafi ijoolleen hundi as gubbaa dhuftee akkifti. Kanaaf ijoollee hunda erganii as gubbaadhaan nutti akkasan jechuudha. Waaw. Gaafa nuti waan Oromoo tanaaf badaa jennee qusannu isinillee siraan irraa qusattanii suuta himtanii hedduu bareedaadha.
hedduu bareedaadha wallahi hedduu bareedaadha gaafa nutuu kan gubbatte qifte waan oromoo tanaaf badaadhaaf callifnee liqimsinee usnaami isnoo kan gubbatte qisuu maal ubsine maal qaba yoo qabatte yeroo gade madaa maaliif nama kaaftan madaa maa nama kaaftan nama qabsoo tanaaf wareega ol aanaa qaba bar wareegni ol aanaan bar lubbuu fi kan godhame nama kanatti maaliif qoosta wallahi silaas reeffatillee ni fedhan akkaataa tiirta kan silaas reeffatilleedhaan waan fedha silaas reeffatiliin waan fedha maaliif gaaf tokko faana guuttee dubbachuudhaan malchiisa dubbachuun fedhu silaa dubbatta laal akkaa hin dubban waan garii meenuma sirreeffadha waan godhu qabda meenuma godha wallahi dhugaa dubbachuudhaaf ani jaarmallee walqoonnee walitti duulle garee walqoonnee walitti duulle sooshaal miidiyaa gubbatti waa hedduudhaan dabarse seenaa hedduudhaan qaba gaafa gandaa walqoonnee wal duulee si qaba garuu namni ifii gadi hin guddatu ifii ol guddachaa deema wayyaa waadhaa deemuudha qaba ani dhugaa dubbachuudhaaf jaarmee oromoo tokkotti illee duuluun barbaadu kaniin itti amanu garuu if kenneetiin deeggaruu barbaada oromollee akkas taatuun barbaada akka ijoolleen amma dhufteen amma baateen tun warri yaaboo gandummaa wani kun oromoodhaaf gaariidhaa miti qabsoo itti ayyooniin nama ganda xiyyaa malee namatti aaru malee naman kaan hundi firraa fageessee kaan hundi diinummaadhaan yakkee kaan hundi irraa dheeyse sabbilee kiyya duuba garagaram akkam taane duuba akkam taane mee akkam taane duuba mee oromummaan mee hay awoo gaarii miti kaa obboleessa rabbii jaate ta'a warra ganda oboodhaa warra ganda gantuudhaa warra ganda maarreedhaa that what we need akkana akka barbaadu deebinee ammaas wal madeessuu oromoon oromaa tuffatti qabsoon faraqaan kalee ganda keessa qabsoon hin jirtu ganda keenya turte ara ganda keessa hin dhayte boru ganda kaan dhayte oromootu walumaan dhumaa jirti namni wal dura dammaqa wal dura haa adeemu isin dura dammayin isin dura wareega qaban karaa xurree qabsoo isin garsiisu come on guys ay yeroo gari bar ifillee mun gari bikadha ifillee mun abbootiin teenya xurree qabsoodhaa tattaraartee garsiifte dhiigaan afaaniinii miti Facebook irraa miti miidiyaa gubbaadhaa miti dhiigaani tattaraaranii hunoo karaan xurreen bilisummaadhaa tanaa